Wanti qaadaa ta'us wanni laphee siifii ta'e jedhee ibiddatiin ittiin gudditte. Haati koo haadha nama hundaa ol jazaa guddaan irraa qabu. Ani koon nan arrafamaa gargaarsa taasisaa maal jedhu ilma namaa keessattuu dubartii inni siin boossa garaan nan dandeenyu haadha koo sana laaletan. Si galee akkuma haadha kootiiti dubartiin kun. Kanaafuu biyyuma tunaa galee raanaa waa'ee haadha kooti. Moor gaafa biyyaa irraa fagaadhu immoo tasanaa gale. Gaafa Suudaan galu ni tasanaa gale. Ammas gaafan fuudhee ilmoo argadhu gaafa haati manaa kootii cinqamtee ammas hin deessee kaatutti miixuu itti dhufee amma deessee kaatutti haadha koo fuuldura koo dhaabatte waan haati koo na wajjin taate jechuudha. Isa rabbiin koo naaf fakkeessuuf miti jechuudha. Waan haati koo taatee na deesse. Anillee haati manaa kootii carra qabeettiidha. Mana yaalaatti deesse. Gaafa siin dadhabdee jette opereeshinii godhani. Dhageessanii. Gaafa sana cinqii lama keessan ture. Cinqiin inni guddaan maal naan jettee haati manaa kootii yeroo manaa kimitti geessu yoo dadhabde haati cinqamuu hin qabdu jedhan. Mallatteessitaa opereeshinii goona. Haati koo immoo gaafa na deessu madabii irratti na deesse. Sana sammuu keessa na dhufe. Baadiyyaa keessatti. Cinqamuu miti tuu lubbuun afaaniin baate bakka manaakimiin doktorri qaqqabee gargaaru miti bakka doktorri meeshaan da'umsaatiin gargaaru dhiisaati bakka itti dhaladha. Bakka doktorri barbaadamee qorichummaan hin argamne yoo duute hin duuti gaafa sana haati koo gaafa ana deessu. Yoo duute hin duuti yoo na deesse ni na deessi. Lama keessaa tokko lubbuu siinaa kennite jechuudha. Haati manaa kooti immoo doktorriin gargaara yoo isiin xiqqoo dadhabde opereeshinii garaa qala jabaate keessaa baasaa dhaambisuudha jechuudha. Dhageesse gaafti lammaffaan haadha koo sirriitti haqa guddaa akkasiin irraa qabdu bare gaafasiin manaa kimii haati manaa kooti galtu. Gaafasiin immoo qoy tokko waa dhaammadha jette yoon du'e amaanaa ilmoo kooti jette. Yoon du'e nan dagatiin naan hin jenne warri koo isa rabbiin koo na argu jechuudha gaafachuu dandeessa. Yoon du'e amaanaa ilmoo kooti naan jette. Wallaahi imimmaan ofii narra yaa'e. Edaa haatee kana yoon du'e amaanaa ilmoo kooti warri keessin jechuun yaani bakka ilmoodhaaf jechuudha. Haati ilmoodhaa akkasiin jiraattuun argi. Garaan na gubate haadha kooti. Hin jirtu yeroo sana jechuudha. Akkas taatettaa jedheedhuma hin gaafanne carraan qabu. Kanaafi deessee illee yeroo isiin ilmoo wajjin cinqamte anarra ilmoo filatte. Haati manaa kooti anarra ilmoo isii filatte. Ilmoo isiitii wajjin biizii taate haga an inaafu jechuudha. Hagaan inaafutti ilmuusi bambarsiitti qayyattee maal haati keenya immoo carraa sana hin arganne dudda siitti boolaan haadholiin keenya dachaa dhibba tokko nuuf jecha foolii baafte fooliin qabne. Kanaaf waa'ee haadharraa dubbachuu hedduu na cinqaa. Mucaan amma haadha koo arrabsi kun haadha isaa sanatu jalaa tuqante. Namni haati isaa tuqamee maaliif haadha namaa tuqa hin jedhu bafisuun hin jedhu. Yeroo gubate namni yeroo aare yeroo gubate haadha namaa tuqa. An yoo barbaadan waan barbaadan jedha. Tokkummaa jiraarra haadha koo duutuu sanatu naa caala. Qabli keessa jirti miti haadha koo tokkummaan na fayyada na bira jira biyya duniyaa. No haadha koo na fayyadin jedha. Haadhuma koo duutee qabrii keessa jirtu sana lafee isiin na fayyadan jedha. Macarashaa akka kana jechuudha. Garuu dhugaa dubbachuudhaaf tokkummaattis immoo dhaabeera. Ilaa mucaan kun si dogoggorsiisa maammeen. Dhiisi qaldiina haadhaan jiru jennaan ofirraan dhawwa maammeen maraatu dha ture. Yeengadda immoo miira keessa galchee inaasee maal gochuun qaba? Maal gochuun qaba? Akka inni haadha namaa kana booddee hin arrabsine gorsuu fi carraa xumuraa kennee fi obboleessa kootii kan nama jaallachuun natti jabaata. Jaallachuun
jaalachuun yaada namaa saree yaada keetii qofa yoo jedhee arrabse namni immoo dhaqee waan barbaadu jedhe qaba galchaa jira ijoolleen galchanii masarat makiinaa fudhattee nama afurii wajjin osoo siin fiiduu masarattiin qephaadhee ani gaagaaf sana abbaa giddiin barbaadu jira. Qepha'ee gaafan deebisu sana isiinis gurbaa kun shiftaa dheedii isiin iyyi laayibii gaafa siin ol fudhattu achuma inni irraa adda baan jedheeni namoota duukaa irra mucaan laayibii irra nu baasuufi. Kunoo jarri illee adda deebi'anii jechuudha yaa ayyuhallaziina aamanu innaan amananii gara badhaadhinaatti. لا متي لا قبصوتو بيتا ما حركه كجري بقى قبصوني مسكين ما جلبه ولا خلاص كلي ولا متى دابتو قبصون قبصون متى او في رتلا استاذ مدنا لغا قبصوني انا لا اما تو ابام في نمني انا تو جراناني نمني بيا كان تو جرانان نندي غرا غرو بيا كو عرفسان تو بيچ نغاتا اينا مسنا دي اينو تو دمله بيا سنه تكغوديدا وابلي فما وابدا intauka mal biyya rabat argar ramiti haramni bomotin komattu gafto ko modumma suri ko madde sila afanna kabala haramni ko iskut jede amma kara gaba maltu jira beita biyya duniya kana gubba adli yo ka fete wala jira muto ko injiru beita kanamti acci gubba be habulchu abba fe ta oti kalas khalli walli hoji mata kanya ko farati boboda maboda to ko de garre to ko falasinen bakka ansama amma kapson kenya kapso si muchasila bira qabdan ula satina kapsa ani fuuchuun qaban afur eenyun absaanii afur maal tokko sila kan fuusifta wayin jiru bukkee keessan insha amana taate kala amma si jaalladhe libi hoona akka damma dubbadhati absoon keenya la anarsii keessaa laman fuudha arsii jaalladha wallahi be kutaa biraa keessaa ammoo tokko kutaa carraa fuudha wallahi arsii nan jaalladha awwantin akka durbaa arsii jaalladhu jiru lafa kanarraa khalas kilaashi jetta kilaashi maal walloon jenne tokko kutaa jara arsiin jedhe malee la yoo arsii fuchuu fete waa bitadhu yoo kaamo qab seenaa guddaa wayidare